Maqaan keessan? Maqaan koo Taayyee Silgaanaan jedhani. Har'a bakka kana maaltu isin fide? Bakka kana Juulaay 4dha. Uummanni Oromoo addanatti waa wal ga'ee Juulaay 4 kana selebireetii godhuufi keessallee immoo ilmaan Oromoo addanatti wal argee dhimma rakkina uummata Oromoo irra jiru waliin haasa'uu akka danda'u kubbaa taphachuun jira. Socializing gochuun jira kunoo waan nyaatan illee hin jira kanuma kanaaf ni participate gochuuf dhufe. Eenyu qopheessa qophii kana? I believe Oromo community nat fakkaata. I'm not so sure. Waggaa jalqabaaf immoo bara hedduuf dhuftanii qooda irraa fudhattanii tan? Every year kun godhamu yeroo hundaasuma hin jira. Qooda irraa fudhadhaan ture. Kan baranaa kan bara durarraa wayyaadha moo? Amma yeroon ilaalee jedhu naambarri namaadha kan bara darbeerra xiqqaanatti fakkaata. Waan lakkaa illee qabu yeroo naambarri namaa akkasittiin yeroo ilaalu xiqqaanatti fakkaata. Aduu kana sodaatee namni mana oole moo waan biroo waan tilmaamtantu jira? Kudbii aduun kunis nama sodaachisa. Yeroo darbellee aduuma kana keessa namni dhufaan beeku waan ammaadha. Riijanii nama adda addaa hin beeku. Warra irraa isin dhufinii wanni jechuu barbaadda yoo jiraate? Warri irraa siin dhufne enjoymentii kana nama wal arguu nama addaanii yeroo dhiiraa addan ciccitanii gaddaanafanii kan turanii wal arganii yaada waa'ee dhimma Oromoo kanallee wal yaadachiisuu wal dubbisuu wal dammasuu isa kana faamisii godhanii garuu bara dhufutti akka wanni ta'anii bara dhufuu eeguutu hin ta'ini dubbiin Oromoo waan boqonnaa namaa kennitu miti nama sardaa jirti kunoo ilmaan Oromoo biyya keessattis nagaa dhabee qaana'ee biyya isaa dhabee biyya isaa keessaallee biyya ollaatti baqatee biyya ollaatti immoo rakkina guddaatu irra ga'ee jira dubbii waa'ee refuujii Oromoo warra baqattoota Oromoo Yemanii kana dhageessaa jirtu Ijiptii beektu bakka adda addaatti uummanni keenya rakkataa jira waan sanallee amma komitee haaraanii waan kana kan wanni ta'uu dhaabbatee jira. Komitee sana gara fuulduraatti email adreesii fi telefoonallee reediyoo irratti himamaa waan kanallee takka takkaan nu warri cinqii sana keessa dabarree kan dhufne utuu waan rakkina sana hin dagatini jara kanallee cinaa dhaabbachuu iyyachuu United Nationitti himanii namni kun akka bakka settlementiitti argatu barbaaduuni dirqama Oromummaatii kana ni dhaamuu barbaada. Fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a isinillee.